ما يوم كورسنا نجمدي أنتي نجانا هيك كتدسنا جا أتلي أكان نجمد أتلي جمدي بقى جمد جلسة واقع أرى وياك رمت يابدي جري ያው ይሄ እንደዚህ አካውንት ነገር አለው ከዛ ያው እንደዚህ ይሄ ይቅር ልጅ ሌላ ጊዜ ምራጡን ቲሸርት ነው ያቀርባሉ እናንተ በቃ አሸማ ከበጀምቶ ተከኛ ወርደፍቶ ተከኛ መከርና ሰዓት አፍሪካ ተይጅራ ነው ሰዓት ሰልፍ ተኩሪዳ ጋ ሆስፒታል ጅራማ ኩማርጋ ጅርተን ኢታሊም ጋ ኩማርጋ ጅርተን ኢታሊም ተነፈካቲ ደደብደ ጅርቲ Itu, thank you. Ashama ega kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan amma karnaannoo sa'aatii 6 akkana kana ta'ee jira. Doktorri mana abbaan makiinadha. Doktora fiduudhaaf amma adeemee jira. So karnaannoo sa'a 7 akkana kana keessatti hindeessee dhina yaala. So isa kana halkan keessa jira akkuma argaa jirtanii. Anyways kabajamtoota keenya wanta jiru gidduu yeroo deessulleen isallee riikardii isin godha. Anyways bakkuma jirtatti isin hunduu baga gammadde nuun jedhaayi. Egaa oga deessee booda baga gammadde nuun jettanii nu waliin taa'aa isin jedha qaxaleewwan kee. Aan qallisaal. Utaaleen carraa gaarii siifaa ta'u. Carraa gaarii siifaa ta'u. Maal jedhama?
ማ የምን ቁርስ ነው እንጂ ምን አይነት ቁርስ ነው? ቀይ ወጥ ነው? Shama kabajamtoota hordoftoota Lidiyaa Tiyuub kalee galgala dhiifama egaa xiqqoo baay'een rifadhe amma hiriyaa kiyya leellisee waliinan jira akkasumas immoo makuriyaa waliinan jira gammachuun guddaa baay'ee natti dhaga'ame dubbachuun dadhabe kalee galgala akkuma beekamu harkan keessaa kara naannoo sa'aatii 6 fi daqiiqaa 30 akkana keessatti deessee soo baay'ee gammadeera baga gammaddan jechuu barbaadetan gammachuu kiyya kana irratti wanta jettu tokko jira moo akkam? Baga gammadde injaa. Ol qabi sagalee bijaa? Indagaama. Baga gammadde. Gadi fageenya. Baga gammadde. Nillisee? ወይ baga gammadde. Baga wajjinu gammadde. Eni wasiisa kana jechuu barbaadeetanii isin hunduu du'aa'iidhaan dhaluutan kan nu cinaa turtan isin hunduu galatooma horaa bulaayi baay'een isin jaaladha isa kana yaada jiru immoo gidduu gidduudhaan viidiyoo riikardii isin godha horaa bulaa. Hordoftoota Lidiyaa Tiyuub addunyaa maraarra kan jirtan akkuma argaa jirtan taalim amma kaatetoo jajjabaattetoo ajjaa dhugaa jirti of sirreessaa jirti of jabeessaa jirti baga gammaddannuun jedhaayi baay'ee galatoomaa himee taalim baga gammaddu yookaan immoo anillee bagan gammade moo maal jedhama? Gammadde. Baga gammadde. Baga gammadde mee yaada Baga gammadde sirrii jedha. Baga gammadde. Galata Waaqaa har'a guyyaa 12tti yaabdee jira jechuudha. Galanni isaan badini har'a amma immoo kinoo miti dhugaa jira jechuudha. Bakka gammadeera. Baga gammadde. Akkuma beekamu halkan keessaa sa'aatii 6 fi daqiiqaa 30 irratti kan deesse bu'aa bayii guddaa keessa dabarsite jechuudha kan deesse baay'ee ulfaata tureyyuu rabbi nu gargaaritoo as geenye daa'ima argannee jira rabbi nu kennee jira so baay'ee gammadee jira jechuu barbaadetanii anilleen irriibni irra jira irrabni halkan muluu jechuudha so isa kana dubbii isinitti baay'isu horaa bulaayi irrafne isa kana walii galiin kakkaadha akkuma argaa jirtan viidiyoo isin riikardii godheera horaa bulaayi baay'een isin jaaladha hordoftoota keenya kan biyya maraara biyya Itoophiyaa keessa illee kan jirtan horaa bulaa nagaannaa jedhaayi ammallee qophii keenya ittuma fufaa viidiyoo biraa namoonni adda addaa gaafachuu dhufan riikardii isinifan godhaa nu waliin tura horaa bulaa. Kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan harmeentii baadiyyaadhaa dhuftee jirti. Gabaamaan እናመሰግናለን ዋጋው baga gammaddee baga waliinuu gammannee baay'ee gammadee tan jira itaalimillee gammaddee jirti anallee baay'ee dasna jee nan gammadee ishiin nagaan naa hiikkatte dasna jee atillee akkaan gammade atillee gammadii amiin bitaa mirga waaqni oromoodhaa baga nu gammachiisee amiin amiin ammallee gaa dabalata taana alata isa itti fufna እሺ ገለተም ሳይ ያው በመጀብ ሁኔታዎችን ያለው ሴና በቃ አንድ ፈለና በቃሽ አረቁት ብላለች በጀርባዋ ተዘርራ ከሳይላይ ነው በእናትሽ ሰላም ባልልሽ ደስ ይለኛል አልቦኛልና ያደከ ገለቱን ዋጋዋን ተባረከላህ ክርስቲ ነጋጄን በረከትሽ ይደረግ አሜን አሜን አሜን
Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan Taammee jedhama. Hiriyaa kiyya haati manaatii waan deesseef gammachuun guddaa isatti dhagaameera. Mee gammachuun kun haala kamiin akka isatti dhagaame nutti mufta? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲዳ ቲዩብ ተመልካቾች በሙሉ ዛሬ እቱን እንግዲህ ለመጠየቅ እዚህ ሆስፒታል ውስጥ እገኛለሁ። ያው እቱ እንግዲህ ዛሬ ሴት ልጅ ተገላግላለች በሰላም እንኳን ማርያም ማረችሽ ለማለት እዚህ ጋር ተገኝቻለሁ። ተመልካቾቻችን ደስ ብሎኛል። የዲዳንም የቱንም ደስታ ለመካፈል እዚህ ጋር ተገኝቻለሁ። ተመልካቾቻችን ሁላችሁም እናንተም እንኳን ማርያም ማረችሽ በሉልን። እኔ ደስ ብሎኛል። ማሜን ተጨማምንም ጨመር አንድ ጨመር ሳቂ ጥርስሽን ፈገግ አሁንም ጨመር